Seenaa qabsoo Oromoo fi hundeeffamuu adda bilisummaa Oromoo keessatti gahee goota qeerroo bilisummaa Oromoo hundeessee isin biraan geenya. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwork addi bilisummaa Oromoo ABO'n erga hundeeffameetiin walakkeessa jaarraa tokko jechuunis waggaa 50ffaa isaa adoolessa tokko bara 2023 guutummaa addunyaatti kabajachuu irratti argama. Egaan qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti gaheen qeerroo bilisummaa Oromoo Jaal Tasfaa'uun Camadaa maalidha kan jedhu ammoo qophii keenya keessoo Oromiyaa torban kanaatiin qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Caasaa jaarmiyaa adda bilisummaa Oromoo keessatti goota seenaan baraan hin daganne Tasfaa'uun Camadaa eenyu ture kan jedhuu fi Jaal Injiinar Tasfaa'uun Camadaa eenyu kan jedhu waliin ilaalla. Haga xumura qophii keenyatti nu faana bu'aa. Injiinar Tasfaa'uun Camadaa abbaa isaa obbo Camadaa Gurmeessaa fi harmeessaa aadde Giddinesh Beenyaa irraa bara 1976tti godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Gunduruu ganda Harbuu jedhamutti dhalate. Tasfaa'uun carraa dhiphoo ilmaan Oromoo wanjoo garbummaa jala jiraatanii barachuuf qaban argatan keessaa nama tokko ture. Umuriin barnootaaf isa gahees barumsa isaa sadarkaa tokkoffaa fi giddu galeessaa mana barumsaa Looyyaa fi Fincaa'aatti barachuun kan sadarkaa lammaffaa ammoo magaalaa Shaambuutti itti fufee bara 1996 xumure. Qabxii olaanaa galmeessuunis Yuunivarsiitii Finfinnee seenee gaafa adoolessa bara 2001 digirii jalqabaa siivil injiinariingiin eebbifame. Erga eebbifameen boodas sababa shakkii fi jibbinsa wayyaaneen ilmaan Oromoo qaroo irratti qabdu irraa Tasfaa'uunis dararamni itti baay'atu irraa fi lubbuun fayyadamuu irraa biyya lakkisee bara 2005 gara Keeniyaatti baqachuuf dirqame. Keeniyaa magaalaa Naayiroobiittis dhibdee fi dararaa hojjetee jiraachuuf isa rakkise. Biyyaa ba'uuf murtii isa fudhachiise waajjira mootummoota gamtoomaniitti koomishinara olaanaa dhimma baqattootaa UNHCR'tti himachuun nama nagaa roorroo baqachuun nageenya ofiif dahannaa gaafatu ta'uun gaafa mirkanaa'u waraqaa jireenyaa fi sochii koomishinii dhaabbata mirga namoomaa mootummoota gamtoomanii irraa argatee ture. Haa ta'u malee sababa gahaa fi qabatamaa osoo hin qabaatin gaafa 27 ji'a 4 bara 2007 walta'iinsa mootummaa Keeniyaa fi wayyaaneetiin waa'ila isaa hireen baqattummaa waliin isaan irra geesse Injiinar Masfiin Abbabaa Abdiisaa waliin ukkaanfaman. Dhaaba gaaddidduu mootummaa Ameerikaan hundaa'ee biyyoonni akka Yuugaandaa fi Keeniyaa miseensa itti ta'an Joint Anti-Terrorism Task Force jedhamu keessatti miseensa kan taate Itoophiyaan dahannoo maqaa shororkeessitummaa adamsuu jedhuun ilmaan Oromoo baqattummaan biyyoota ollaa ishee jiraatan ukkaamsaa jiraachuun ishee beekamaadha. Haaluma kanaanis Tasfaa'uun Camadaa fi Masfiin Abbabee yakka dharaa maqaa shororkeessummaan faaluun gargaarsa mootummaa Keeniyaatti dhimma baatee ukkaamsuun sababa shororkeessitootaaf gaanfa Afrikaa Finfinneetti qorannaa jedhuun waamanii isheef laataman gochuu dandeesse. Injiinar Tasfaa'uun Camadaa fi Injiinar Masfiin Abbabaas gaafa 12 ji'a 5 bara 2007 halkan keessaa sa'aatii 2tti harkaa fi ija hidhamanii mooyyaaleerraan Itoophiyaatti dabarfamanii kennaman. Biyyatti dabarfamuun duratti ammoo gaafa qabaman gaafa 27 ji'a 4 bara 2007 irraa kaasee haga gaafa 12 ji'a 5 bara 2007tti National Bureau of Investigation Head Office naannoo Tirmi Vaalii jedhamu jiru keessatti qorattoota FBI Ameerikaa fi Keeniyaa Anti-Terror Police Unity jedhamaniin qoratamaa turan. Erga qormaata isaanii xumuranii booda dursaan qorannoo kanaa namni Francis jedhamus dargaggoonni ukkaanfaman kun yakka shororkeessitummaa waliin wal qabatu tokkollee kan dalagan waan hin qabneef mootummaan Keeniyaa akka dafee gadi isaan lakkisuu qabu murtii dabarse. Garuu dubartiin Keeniyaa Liiliyaan jedhamtu kan waajjira CID jedhamu keessatti ofiisara taate maallaqa harka wayyaa jalaan wayyaanota afaan kahamteef bitamte ilmaan Oromoo qaroo sabaa turan dabarsitee laachuun abjuu isaanii doomsite. Carraa qulqullummaa hidhaa keessaa bahuufis qaban jala galaafatte. Haala kanaan dabaxacameen Injiinar Tasfaa'uun Camadaa fi Injiinar Masfiin Abbabaa gara Maa'ikilaawwii qilee lafee Oromoo qaqqaalii qoroxxomsee ammallee guutuu didee kan biraa dabalachuuf afaan banee taa'utti kan darbataman. Maa'ikilaawwii keessatti waggaa 1 fi ji'a 3 guutuu reebichaa fi dararama daangaa hin qabne jalatti qoratamaa bahan.
yakka dharaa sababa miseensummaa adda bilisummaa Oromoof ta'een himatamee jireenya dukkanaa waggaa fi ji'a sadiin duubatti adoolessa bara 2008 mana murtiitti kan dhiyaate Tasfaa'uun Camadaa gaafa 31 ji'a 3 bara 2010 dhaddacha barcuma ilmaan Tigraayin guutameen murtii hidhaa umrii guutuun akka hidhamu itti murteeffame. Du'a isaa arguun malee murtii kamiinuu quufuu kan hin dandeenye mootummaa Wayyaanes gaafa 4 ji'a 4 bara 2011 mana hidhaa keessaa miliquuf karoorfataa jirtu jedhee sobaan yakkuudhaan Masfiin Abbabaa fi Tasfaa'uun Camadaa mana hidhaa keessaa ukkaamsee ciraa dhabamsiise. Gartuun qorattoota ilmaan Tigraay Suduudaan Mallas Zeenaawwii qajeelfamuu boolla keessatti boolla irraa qotee dukkana keessatti dukkana biraa qopheessuun haga qaamni isaanii bututee sammuun isaanii hadoodutti reebichaan hunkuteesse. Dirmammuu qaamaa madaa onnee fi godaannisa sammuu irraa fayyuu hin danda'amneen kan eele Tasfaa'uun Camadaa dhukkubsatee akka hin yaalamne taasifamuun gaafa 24 ji'a 8 bara 2013 du'aan addunyaa kanarraa boqote. Qarriffaan bulguu lafee ilmaan Oromoo qulqulluu qorquu barates dhiiga Injiinar Tasfaa'uun Camadaa qeensee habbuuqqate. Bilisa ta'ee dhaladhee bilisa ta'ee jiraachuu dhorkamus bilisummaa kiyyaaf qabsaa'uu irraa kan na dhorkuu danda'u humni tokkollee hin jiru hin jiraatus jechuun kan beekamu Injiinar Tasfaa'uun Camadaa adeemsa daddaalgaafataa fi ulfaataa eegalee galmaan ga'uuf milkii itti dhabee aarsaa lubbuu ilmaan Oromoo kumaatamni Oromummaa isaanii qofaaf kan falaa turanitti baasuun kichuutti cabee hafuuf dirqame. Haa ta'uutii gootummaan qarummaa fi fakkeenyummaan Injiinar Tasfaa'uun Camadaa seenaa qabsoo Oromoo keessatti qabsoo Oromoo sadarkaa amma irra jiruu fi addi bilisummaa Oromoo akka hundeen isaa jabaatee itti fufuuf jaarmiyaa qeerroo kan dhaaba adda bilisummaa Oromoo jalatti masakamuun miseensota dhaabichaa keessaa kan gara fuulduraatti hiree Oromoo fi Oromiyaa murteessan jaarmiyaa qeerroo bilisummaa Oromoo jechuun mana hidhaa keessatti illee osoo hin hafin miseensota filuun sochii siyaasaa adda bilisummaa Oromoo gaggeessaa turuun kan yaadatamudha. Inumaayyuu warreen har'a siyaasa Oromoo beekna yookiin qabsoo Oromoo kana abbummaan nutu hooggana yookiin ammoo qeerroo nutu hundeessa jedhanii warreen afaan faajjii uuman kunneen bu'aa goonni Oromoo Injiinar Tasfaa'uun Camadaa fide keessaa isa tokko akka ta'e ni beekama. Sirni Impaayera Itoophiyaa jajjaboo qaaliiwwan Oromoon qabu keessaa filachuun kaan ajjeesaa, kaan hidhaa, maatii isaanii hiraarsaa fi dararaa akkasumas qe'ee qabsaa'otaa barbadeessaa qabeenya isaanii saamaa bara dhufaa darbaa as ga'e. Kana keessatti qabsoo hadhooftuun ABO'n waggoota 50 gaggeessaa ture yoomiyyuu seenaan kan dagatamu miti. Qabsaa'ota akka Injiinar Tasfaa'uun Camadaa dabalatee ilmaan Oromoo kuma kitilatti lakkaa'aman sirnoonni dhufaa darbaan kun bakka buutee dhabamsiisuun amaluma garboonfataati. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya har'as sirni nafxanyaa kan waggoota 150 oliif qaaliiwwan Oromoo faana dhahuudhaan baay'ee kaan dhabamsiisuu, kaan ajjeesuu, kaan hiraarsuu akkasumas qabeenya qabsaa'otaa saamuu, gubuu fi barbadeessuu har'as gocha isaa kana akkaan jabeessee itti fufeera. Meeqan keenyatu waan kana qalbifatee qabsoo itti aanuuf of qopheessaa jira kan jedhu gaaffii kaasaa asumaan qophii keenya keessoo Oromiyaa torban kanaa asirratti goolabna. Qopheessuudhaan kan isiniif dhiyeesse an Amaanu'eel Laggaa, ogeessi suur sagalee ammoo Natsaannee Tabarraa ture. Torban qophii keenya keessoo Oromiyaa kan biroon aga walitti deebinutti torban gaarii isiniif haa ta'u. Oromiyaan lafuma Oromummaan nafuma yaaduma qawweetumu dhumi jaanin dhumu. Barraaq waan qabu waliin qabaa waan dhabu waliin dhabaa kana yaantummaa qabu hin eeginaa hin cabu. Barraaq. Gaafa guulaa nu guulchisa. Gaafa duulaa nu duulchisa waan galgala abbaa eeggatu yoo beekkatan guyyaan beekkatu goonni diinaan girree bu'a gaafa xiiqii sabaaf du'a.
cabse mul'is gadaa Mustafa Harawee qabsoo sirbaa fi dhukaasa qawwee eebbisaaf usmaayoo hirmiin ba'ame bakka laaf jireenya iyyaan dhabame biddeen lafee daadhii baaburatti daaksifame ittoo foona caalu hundeessatiin godhame hin nyaannu jiraan du'aan oodee nuti hima baafanna gumaa koodee waleen ormaa sirna ofiif kaatti dhalee maalimaa wajjin kaatti bu'aa qeerroof qarree ce'umsaa wal garree faffacaatii dhammaa waan jettuuree lammaa shanee fi abaa'oo OLF fi kafaa'oo hin barreenaa bartuu Oromoodhaa martuu teephamaa mollite suphuuf yaaluu cite qeeduudhaa galmaa godhuuf qeeraa qalmaa shaggarii fi dirree dhabuu waan hin jirre ifannee qulqulchuu alagaan hin bulchuu biyya kan keenya Oromiyaadha biyya kan keenya Oromiyaadha gaafa guulaa nu gulchisa gaafa duulaa nu dulchisa waan galgala abbaa eeggatu yoo beekkatan guyyaan beekkatu goonni diinaan girree bu'aa gaafa xiiqii sabaaf du'aa gaafa roorro ilmi dhiiraa gaafa xiiqii ilmi dhiiraa namni Oromoo taatee qawwee ormaa baattee si gaafata seenaan yoo saba kee waraantee Mustafaa Huseen ta'ii ofiin beeki waraana baattee uummataan eegi badhoofdoo soolee akeeka kaffaaloo miilatti dhabuu beeka abbaan gadaa beenuu bishaan mataa yaa'a dhaabata waliin laalaa sabaaf turree kaa diddan Oromoo manni lama beeka manneenidhaaf mana kiraa deega kun dagala kun biyya ormaa keessa walitti qaba harca'ee wal keessa karrayyuu fi itu oboo maatii torba sabbuu eegii hulaa weerartuu orgobbaa diinagdee nu cabsu soodareerra marsu hayyuu keenya hidhaa hin barbaannu cidhaa taaddeedhaa meedura amantiin hafuura waliin nyaannu didaa tokkummaa